Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya har'a sagantaa qabannee isiniif dhiyaanneen sagantaa aadaa kan guyyaa har'aa keessatti waa'ee mirreessaatii fi waa'ee geerarsaati. Geerarsi maali? Geerarsi kan ittiin roorroodhaa fi xiiqii garaa keessaa ittiin ibsatanidha. Uummanni Oromoodhaa dhalootaa dhalootatti bifa afoolaatiin geerarsatti geeraraa ittiin ibsachaa aadaa isaa ittiin gaggeeffachaa ture. Akkam faaja'anii geeraran. Dunfura jaldo biro kafilan keeysan jirre laal bitime xiqqoota kormi keeysan jirre lammi bobbaa jaldeeysa ta jiraan keeysan jirre cinaan dubbii hoffee kijibaata dhugaan keeysan jirre. Tazangalafane baranai tayangalafane Sena ilma Oromoo anolee dhaqeetaan argafanii. Takka toon takka jalaqaa takka lama deebisaa takka miichiraa finyoo takka maachi maanguddoo. Lamee lammii koo takka maachi maanguddoo kaayoon geraare maal qaba kaa. Eessa koot mudaa qaba lammiif qeellemiin qaba kaa sababa Oromoo qaba. Biyyaaf Oromiyaa qaba yafuraa biyyaaf Oromiyaa qaba kaa. Kenti tita male maletan giddi kabare maletan giddi kabar Meka egira dure kuka gara ko jiru afura bafadei Wallon Oromo miti enyu jene murtese wallon biya gota jaina haridese Beka oman sotane ka onan gotane Ndiro samni jalatu wako mbiye kabe Ndiro samni jalatu kausen bune kadam bune biyo kabe Ndiro samni jalatu kagari tulu kata debiru biye kabe Irgadara ne tenye bakaya nalenge nyenge Gade nutukuni ne ganamage nyangenye Gade tukora tenye ganamage nyangenye Made marita bisana makabang Haroo haramilloo billachaa itti gamaa gurbaa mataa haaddatu muluudhaa itti gamaa nama fuulan dhawanne ammoo tiitichaatu itti gamaa naan lammii keessa hin jirre malee naatu saba keessa hin jirre malee maaliif alagaan natti gamaa faaja'anii geeraruunis ni jirti. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya turtii waa'ee geerarsaa kanaa wajjin Ahmad Hassan Sheekaatii fi Ahmad Ibroshee waliin taa'iseen qaba. Hanga xumura qophii keenya nu faana tura hordofaa isiniin jenna. Hayyee tole gaariidha. Mee chumaan geerarsarraa eegalla. Mee geerarsarraa Ahmad Hassaniin irraa hin jalqaba. Mee waa'ee geerarsaa. Amma geerarsa kuni gadda ibsa baay'ee. Hayyee. Gadda ibsa. Gaafa gaaduu Oromoon mana namattis galtee mana namaa dheedhisanis beektaa waan jenni jira. Ijoollee gabaabaa namna tolu dheeraan konkoonan tolu. Durbaan wayaa jalatti qa'ee hambaatti tolu. Osoon qawwee qabaatee wayaan hajuulaan tolu. Duula galiinsaan qabne hachii nafiinsaan tolu. Balleessaa guyyaa tokko godhaa guyyaa gaaf lama yaa sadii jiraan namaan hin tolu. Waan nama balleessee beeka jetti. Gaama nama taa'u jiraan. An sila addaa waan nama dalagu. Osoo qawwee qabaadhee haduulaan tolu. Alhamdulillah yarra deebiin sunillee nu deebitee jirti. Noolee adaree jalaa duraan mooyyee dunkuree. Durbaan gaara gurraachaa hooliiroo maalicheessee dunkuree. Sinsin kaarola guyyaa gaaleessa. Amma dabeessaa lafti jettee kuunoo jeenyaan lubbuu gurguree. Jechuun nu jirti. Hayyee. Amma gaafta konkobaa deeme kanee sharii kan qabne eega mataa bosonaa kanee mal tokko hin qabne waraabeessaaf seeran saanaa saweetii leenca gaachana godhe kan silaa nam saamne osoo liftiin harke waa hedduun narra dabree sanii lobse laalaa garaan dhiiraa waraanaa. Geerarsi kun garuu inni waa hedduudha qaba jechuudha. Hayyee. Baali wanni Oromoo yeroo isaan geerartu maali? Jainaafi dabeesas kan ittiin himtuu fi kan onnachiiftuudha jechuudha. Onnachiiftu yeroo lolaatis jainattiin kakaasanii jainummaa isaattiin himan
خنيما لوينما ساتينيمان isa kana keessatti waan guddoodha jechuudha akkuma amma jetti jechuun namni ijoollee keessatti waa hedduudha jira beekadhu isin tan jeenaa sittiin jeenummaadhaa sitti ibsanii fi tan luynaa sitti luynummaa isaatti ibsan jechuudha amma dhugaadha amma akkuma inni jetti mas hadaamiin itti qabdu ittiin gaaddisan qabdu nama garaa madaadhaa jecha lammii kiyya kunoo ijji hirriiban qabdu jettee ergadhaan dabarsite jechuudha garaan kiyyaa'u namadaadha namni roorroo kanaa qabu ijjitti isaa hirriiban qabdu maaltu narraa rafaa jechuudha isin tan dabarsite jechuudha haroolee haramilloo billaachaa itti gama gurbaa mataa muratee maluudhaa itti gama je'imimmaa iyyaa tuutii isaa itti gama lammii keessaanii sife fuunoo tanaaf gowwan naggama ilaalamma haroolee haramilloo billaachaa itti gama yaani kun waaniin wanni birummaan tun nammartu waa hedduudhaas keessatti dabarfattee jechuudha haroolee haramilloo billaachaa itti gama gurbaa mataa murate maluudhaa itti gama maluun isni qalbiftee jechuudha mataa cirannaan jechuudha raannaan jechuudha beekadhuga ija imimmaa iyyaaftu teessaa itti gama lammii keessanii jire tanaaf gowwaan naggama tanaaf gowwaan na laallate jechuudha ergaa dabarsite jechuudha sir waan hin jirreetu na laallatu jira achumaan rifeensi sinis ammaas aadaadhaas ni mul'isa keessa ciruu saniis hin taane erga dabarfattee jechuudha keessatti maali rooboo yeroo san keessatti oromoon dirree baaftee qolola wanni dirree baaftu yeroo san keessatti ni duuti waan taateef jecha qololaan waaddeetu qololumaan akkatichi kadhite afoola kana keessatti waa hedduu awwaltee roorroo takkaa hin fudhanne oromooni as keessattis waa hedduu roorroo siidhaa ibsataadhaatti hin turte wanni isaa waan inni ibsu kana jechuudha geerarsa kana jechuudha. Asirratti wanti dabaltu ni qabda waa'ee geerarsa irratti. Amma sirriidha. Amma gaa ijoollee warri saree sagalee karra cufaan jarjaru warri hayyuu sagalee hajiraa sagaltamii dhiiga galee jarjaru jechuun inni ibsa jechuudha. Amma harma keessa maaltu jira? Yoo qabsoon keenya harkifataa taasillee boodarra galmani keenyaati. jarjarreetis akka ibiddatti dhumne jechuun isin jirte jechuudha maqaa hedduu jira jechuudha. Amaraamnis yoo guutamees lolaa bishaanii dhufa gamni namaa yoo lees garaan isaa ofuma waa xiqqoo duraa irruudhaa sanirraa eessima jettee namaa hundaa garaa isaa keessa dhuma yoo sanfaa taate malee hamtuu toltuu yoo harkees garaan isaa qasuma waa hunda naa liqimsii. Ega jettee namaatu gara keessa fudhatta yoo hanqina taate hangas qabda. Jettee nama gara keessa fudhatte yoo fixxe sun yoo hanqina taate iseen sun akka hanqinatti hin fudhadha. Hanqina yoo taate illee iseen sana garaan kan kee kasunumaati na yabis jechuudha jechuudha. Akkanatti ergaan waa hedduuf keessa qabachuu geerarsi. Egaa daawwattoota keenya qophiin har'aan tana aadaadhaaf waa'ee geerarsaa isiniif qabadhee dhiyaadhe hanganuma gara fuulduraa keessatti bal'eensaa isiniif hin dhiyeessaa waan hordoftaniif horaa bulaa deebana.